Akkam jirtanii wayyaadha nageenya kiyyaa qilleensarraan barreessina rakkabuun jedha. Mee fadhe fakkaadha kalees as Facebook live irra dhufee jira. Har'as dhufee jira. Ganamaan dhufee garuu yaada tokko sammuu kiyya keessa kan jiru maaf isinitti nimne kan jedhuuf maaf yaadeetiin dhufee jedhe. Kaleellee qabxii guddaa 5 kabar godhe irratti dubbadhee jedhe adeemsa qabxoonni sunniin qabxii mataa isaatiitti qabxiin tokko daqiiqaa 10-15 fudhachuu danda'a garuu jarjaran daqiiqaa 5 akkasitti kara daqiiqaa 25 yoo dubbadhee deemee jedhee so I'm not so sure yaanni kiyya dhibbaan dhibbatti galee jedhee iyya deebi'ee yoo dhageeffadhee jedhuun hin gammanneetti anyway sa irra deebi'uuf otoo hin ta'in qabxii biraa Chinaalee of keessaa qaba mee tokkuma irratti xiyyeeffadhee tokko lama irratti xiyyeeffadhee yoo danda'ee jedhee isin dubbadhaa kan jedhuuf deebi'ee jechuudha. I'm pretty sure warroonni community biyya alaa jirtan kun I guess rakkoo hidhamtoota walitti qabateetiin hiriira bahuu qabnaa xalayaa barreessuu qabnaa Twitterii godhuu qabaa community'n dubbachuu qabaa kan jedhu irratti warri biyya alaa jirtan kun maree adda addaa irra jirtan nan dhagaha gariillee kooliin dubbanne ni jira. I'm pretty sure warri guyyaa isinitti meen jedha sanaan guyyaa san durseen immoo hin dhiisee jedha kasanii garuu teksii wayii argadhee namarraa I think sanbata torbaan hadhaa ta'ee 15 hadhaan torbaan hadhaan natti fakkaatee warri Ethiopianistii ofiin jedhu hiriira biyya 27 keessatti bahee argitan ummata gara kumoota dhibbootama hedduu laakkaa'amu bahee jedhee amma hiriira sana ammalleetti deemanii bahuu yaada qabanii jechuudha. Saniin alallee I think warra political amma fakkeenyaaf representative Kiran Baasee intalootana toggaa sadii dura waliin biyya dhandhee nama haasaallee waliin qabnu taadha ammoo warra constituency jiraatiif jettee jijjiiramtee warri kun maafte jettee olaaltanii wanna maybe leetii beeke ta'an of folchaa advocacy fi wanta political pack jedhan tokkotu jira. Asiin dura waggaa lama dura yaannee ture actually yaada kana community Colorado dubbadheen ture. Political Action Committee ka jedhamtu jira ka warra fakkeenyaaf warra jiwushii qabu yaada jettu ta'uun galiin yaaduma xiqqoo tokko isinitti majedheetiin Political Action Packing kun maal godha isinitti fakkaatee warra politikoolee kanniin mallaqaan bitee jedha. Non-profitiin advocacy'n ammoo kan goonu kanas ni galee ka ummataa fi warra siyaasaa walitti finnee akka ummanni kun rakkoo fi dubbatu yaada fi dubbatu kan goonu. It is 501c3c dha kun ammoo 501 dha natti fakkaatee c4 dha. So warra kana miiliyoonadhaan sagalee bitaa jiranii asii Maryland keessatti illee namoonni adda addaa kana argitan illee galatooma kaampeenii adda addaa warra biyya dhaqaniitiin dhufaniitiin akkamitti akka koongirasii Ameerikaa actively godhaa jiranii. Anyway kana jalqaba irratti kan hin dubbadheef kana mara irratti ummanni Oromoo biyya san keessatti akka special deputy envoy Payton jedhetti percentage 60 waan kana irra deebi'ee dubbadhee ammallee irra deebi'uuf sababa qabaana dhageeffadha. Percentage 60 jenne 60 jechuun nama 10 hoo fuutan Itoophiyaa keessaa minimum namni 6 Oromoodha jechuudha. Tigray yoo fuutan ammoo 10 keessaa tokko toon ta'in walakkaa tokkooti. Gadda hiriira yoo bahu uummanni kun akka percentage warra Ethiopianistii baanas ni galee akka nama percentage 30-40 gada feetitti miti. So Oromoon lakkoofsaani percentage 60 ofiin jennu Twitter campaign irratti uummanni diaspora keenya kun hangamtu hirmaataa jirra. Xalayaa campaign kana irratti hangam keenyatu ifa. Okay, hangam keenyatu itti hirmaataa jirra. Dhiiroo raajin ta'ee jedhan Itoophiyaan akka keettetti
even CIN le kaayete Oromooni percentage 35 hanga 40 jedha percentage 35 hanga 40 jedha Peyton special ka jedhee akka tasaa harkaa baate beekeeti miti percentage 60 jedha laalame percentage 35 fi 60 walakkaadha in fact walakkaa ooltu muramee jedha in fact sagaleen Oromoo Itoophiyaa keessatti intentional sirna kalee dhiyaani ummanni percentage 65 ummanni kennete minimum 65 irra 35 gad deebi'ee jedha sinta fakkaati jiru lafti Oromoo harka 70 ol Itoophiyaa keessatti gadi deebitee percentage 30 lafti Oromoo ummanni Oromoo 35 kaamee jedhe lafti Oromoo 30 mee dhiiroo laala waahid wal keessa makee siyaasaa jira baay'ina keenyaaf sagalee godhaa hin jirru gara kaaniin ammoo akkamitti akka ciccinne laala lafti keenya otoo addatti hin cinne jenne gara maraa diina qorannee jedhamaa hojjette yoo Oromoota walloo achi gannee deemuu barbaanne yoo Oromoota Harargee achi gannee gad deemuu barbaanne kana naannoo matakkit yoo gannee deemuu barbaanne malee ummata kanaan nagaa argachuu hin dandeenyu sirni uumamee ummata Oromoo as baase yes Oromoon hedduu gammannee jira afaan keenya dubbatuuf yeroo jalqabaatiif nuti qubee generation afaan keenyaan barannee sabboonummaa keessatti guddannee jenne akka amma yeroo Oromoota uunku 500 ture miti waggaan guddadhu Oromoo hedduu Oromoo ta'uu hin barbaadu anni yaada bara 2006 yeroo jalqaba biyya deemeen jedhee airportitti dhaqee afaan Oromoo dubbadhee jennaan natti koflan baasa yaabbadhee baasa keessatti sirba afaan Oromoo gaafadhee jennaan akka waan an seexaana biyya biraa dhufee natti kofaa turan warroon sun waan ajaa'ibsiisu naannoo Adaamaa naannoo Shaashamannee naannoo Finfinnee kan Oromoodha sunni kee tokko askoo jiraataa ture Oromoodha warri kunniin karbiraayyuu kana hin beektan jechuudha sitti koflaa turan hadha akkasii miti jechuudha anyway dammaqiinsa guddaa Oromoon argatee jira waggoota 15 kana keessatti waggaa 10 kana keessatti Oromoon biyya lastee biyya keessatti dammaqiinsa argatee jira qabxii keessatti deebi'uu fi Oromoon bal'inni isaa walakkaan irraa muramee jira baay'inni isaa walakkaan dhoofamee jira sirni kun ammoo eenyuun ol nu miidha akka citinaa qabaa akka durtiitti isin deebi'ee jira percentage 35 illee haa taanu 60 illee haa taanu akka deputy special envoy ta'e ummanni keenya kan biyya alaa jirtanis ta'e kan biyya keenya maal godhaa jirra mee maal godhaa jiraayyee mee warri kafaa'oo kaasfaan jirtanii warri abaa'oo faana jirtanii warra woboo faana jirtanii mee warra PPOPD achi dhiisaayyuu maal godhaa jirra Twitter kamirratti hirmaataa jirra akkamitti hiriira laala warri sun engadda hiriira akkasitti ardii sochoosee miidiyaa kabar godhee state of confusion mootummaa irratti uumee jira because maal jedhama mootummaan seeraan filamee jira nuti amma ofii hadraa waliif dhoofna sigalee anis waan isin feetan dubbadhaa isin ani kan dubbadhu dhugaarraa otoo hin ta'in namni garii fakkii fudhataa jira dhugaa lafa jirtu irraa otoo hin ta'in waan gurri keessan dhaga'uu barbaadu agartee qasan dubbadhee jira isinillee waan gurri keessan dhaga'uu barbaadu waan dhageettaniif harkanaa dhooftani conscious analysis godhaa hin jiru miidiyaa keenya ta'e warra politikaa keenya ta'e warra diplomaasii keenya ta'e wanti nu godhaa jiru hanqina guddaa qabaachuun isa jedha dhiiroo hanqina guddaa maa hojjette uummanni mee laala miidiyaa keenya laalaatiin miidiyaa warra habashaa laalaa jedhame harka 4-5 laalamee jira uummanni laalaa jiru kami engadda hiriira beeysa irratti harki walakkaa ol uummata keenya gabrootan keenya maali ijoollee kalee abbaan keenya irraa bade kalee abaa'u keessa waggaa 30 ta'etu hadhaas baheetiin akkamitti Oromoon Tigree wajjin dhaabbatti jedheetiin dubbatee jira inni ka Amaara wajjin ergamu itti mul'anne sirni abbaa akaakayyuu kiyya miidhe yes Tigreen yoo ijaartu Oromoo akkan tasgabboonnetti ijaarte jette lakkoofsa uummataa garii kuttee biyya lafateen kaaniif qooddee akka takka Oromoon argatu hin qabne garuu san keessatti wanna xiqqishu tokko nu kennite lakkoofsa walakkaa nu kennite saniin gammannee jira that is big achievement dha sun akka Oromootitti achievement dha yeroo jalqabaatiif Oromiyaa naannoo agarree afaan keenya dubbannee jenna saniif uummanni Oromoo Tigreetti gammannee jenna even though sirni sun akka malee nu miidhee warri hadha hangoorra jiru keessattuu warri OPD irra jirtan mee warri PP deeggaraa jirtan mee ilaala hiriira bahaa jiru kana irratti walakkaan at least isin argi guddaani yoo sirna kanaaf ergamtanii afaan keessatti dubbatamaa jira moo ani gaaf tokko progressii goonee jira jedhee dubbadhee jira I believe it because waggaan guddadhu afaan Oromooti dubbattu sitti koflan hadha sirba caacaalu sirbisiisaa deeman waan isaallee hin beekane
abbaan gadattu baheeti lola kanaaf akka safuu dubbataa jira at least recognize godhanii jiran achievement guddaa goonee jira hangam addunyaa oromoo barsiisna jenni oromoo malee Itoophiyaan hin jirtu hin jiraachuu hin dandeettu qaamni Itoophiyaa harki 60 ol oromoodha harki 60 anin deemaa jedha waan hin fakkaan Itoophiyaan tun ijaaramiinsi ka ijaaramte oromoo diiguu irratti ijaaramte kan oromoo diige ammoo ka Itoophiyaa kana ijaare ummata oromooti wal keessa makee jedha maafis ni jedha asirratti fakkaate ijaaramiinsi Itoophiyaa kana keessatti oromoon harka qabdi nama biraati miti in fact akkuma beektani ummanni Amaara jedhamu hin jiru lafa Amaara jedhantu jira lafa san keessa Walloo jirti lafa san keessa Qimaanti jirti Agoo jirti Argobbaan jirti sabaaf sablammiitu jira ummata kanatu of fudhateetiin ana Amaara jedhee deema maaliif isin fakkaate naannoon sun ka uumamteef naannoon Amaara ka uumamte distraction oromootiif uumamte akka oromoon hin jabaanne humna guddaa godhatee naannoo san keessatti dhageettee kan gooneef warri darbee warri Tigree uumee jedhe sabaaf sablammii walitti qabee oromoo achi kutee ummata kana seexana godhee hadda ummata warra inni uumetu deebi'eeti warra nyaatee jedhe opiidiyoo jarri guddisetu jenosaayidii Tigree irratti godhee jedhe oromoodhaa miti abaawoodhaa miti you know akka ani of course maatii abaawoo keessaa hin dhufee abaawoon dhaaboggaa 50 progressiin isaa maal godhe ummanni isa keessaa bee akkamitti kaansarii ummata oromoo irratti ta'e qabsoo oromoo kana keessatti maqaa abaawootiin biizinesi akka ittiin dalagaa ture tokko bosona keessatti du'ee reeffi isaa raaffatamee ka jiru kan maqaa abaawootiin isa toon ta'in maatiin isaa badee jedhee meeqa akkasumas ammoo maqaa abaawootiin kunoo you know adda addaan itti bu'aa argatanii jiran jijjiiramni tokko yoo dhufee jedhee dhaabni kunillee hunduu itti gaafatamuu qaba qabsoo oromoo du'iinsa uummata oromoo kana keessatti because kalee wannan dubbadhe yaadatan taate NGO'n biyya jirtu keessa harki 90 karabbi xiqqoo uummata percentage 20 kana 20 gahan percentage I don't know Tigreen 6% jaha sabab sablamii Amaaraa walitti qabdee Affaar percentage 4 akkana percentage 10 jarlamaa walitti kuwan sabab sablammiidha harki 90 karas deemee jedha ummanni baay'inni harki guddaan 70 gara keenya jira garuu dhaabni wii hojjettoota 964 qabaasni jedhe 900 karas jira 64 gara naannoo biraa jira jechuu dandeettanii jettan systematically ijaarame achi qofaa miti as biyya alaa kan keessatti ilaaltanii VOA ilaala BBC ilaala miidiyoota kanneen keessa kan jiran akka jiruun naafxanyoonni harki guddaan warra kan oromoodha akkuma abiyyi an oromoodha jedhaatiin oromoo dhaaksa jira miidhaa baanii jiru kunniin marti gaafatamuu qaba yeroo hundeen dhufan jedhee justice noo ka dhufu taate roadmap dhumarratti itti deebi'ee naasee jira roadmap dubbachuuf deemnu kana irratti transitional justice in dhufuu qaba ummanni namni keenya beekta du'ee gabbaree yaadatamu namni finfinnee irratti yoo du'ee jedhe ummanni ru'ii naannoo san jirtu ru'iin akka namatti ilaalamee jira ummanni kuuwwan achi ka jiru duuti isaa hin dhagahamtu kun systematically Itoophiyaan biyyoota ollaa kalee isin dubbadhe biyyoota ollaa qofa tonte as biyya wessi keessa dabarteetiin akkamitti oromoon exclude system san keessa ta'e ka godhellee oromoodha ergamtuu qabataniitiin deemanii jechuudha ergamtuu ka ilmaan goobanaa abbaa ilma goobanaa ture goobanni Minilik wajjin ka oromoo cabse ilmaan goobanaa sirna Haayile Sillaaseetiif sirna kalee irra turan hadda ammoo akaakayyoonni ilmaan goobanaattu aangoo kanarra jedhamu isinillee hedduun gariin keessan ammoo kolbeenu ka hedduu natti dheekkamaa jirtanii disappoint gootanii maanii fi shanii TPLF wajjin dhaabbataa jirtu hojii deemtanii kanatti dubbatantu jira mee of laalaa jedha yeroo kana keessatti warroon isin kana deeggaraa jirtan sirni hiriiratti bahaa jiru san keessatti oromummaa argitanii jirtanii alaabaa oromoo agartanii jirtanii yes sirba oromoo tokko si dubbachuuf atiin Amaara jirafuu hin saalfatini oromoo yookiin shanii Tigree wajjin Tigree of dandamuuf deemaa jirtu ummata percentage 6 lakka lessan nama tokko kudhan keessa walakkaa jechuudha akkamitti saalfadhee jedha jechuu barbaadeetiin anyway so Twitter irratti hangam keenyatu hirmaataa jira
xalayaa jawaarii fi garaan isin gubataa jira mee yoo wal geettan afooshaa irratti maal godhaa jirtan kalee xiqqoo dubbadhee jira oromiyaa keessa ummanni jalqabaaf bilisoomsee jedhu ummata wallooti waraanni mootummaa kanaa injiru caccabee jira ummanni baalee maal godhaa jirtu moo sirna kanatu sirni kun isiniif ta'eetiin gaafa beelaa qofa na dhaqqabaa jedhaa jirtan amiin dhaqqabuun nama du'aaf jiru hambisuun absolutely namoonni gariin akkanatti dheekkamtan hin beekaa necessary dha because sirni of laalame sirni kuni sirni oromummaa afaan keenya tuffatu afaan jibbu ummanni oromoo ummanni arsii kophaa isaatitti baaliif arsii walitti qabee jechuu kiyya miiliyoona 20 ol ta'a biyya san keessatti yoo xiqqaate jedhe wallamaan sun biyya qaba baay'inni ummata naannoo san jiru olaalte jette at least question olin ta'u jira ho kam exaggerate godhe data engadda WC ijaarree irratti olaallee jedhu jechuu barbaadeetiin mee ummanni dhalataan biyya sanii aangoo kamira jirta qabeenya kam sinitaree jedhe laala amma kaasamaa jiru reconstruction ijaaramiinsa Itoophiyaati ijaaramiinsa Itoophiyaa kana keessatti naannoo Amaaraatiif naannoo Tigree qofa kaasamaa jiru naannoo Affaari katti eda'amaniif because wanna sigadee ummanni kun sababiraatiif yaadaa kan hin jedhu si ijaaruuf yaalaa jiranii ummanni kan kee beelaan Baalee irratti du'aa jira beelaan Arsii irratti du'aa jira Harargee irratti du'aa jira keessiif dubbataa jiru agartee jirta sirni kun kantiibaan magaalaa keetii yookiin ammoo gavarnanii naannoo sanii kasii dubbataa jiru agartee jirta because gaafa haga naannoo Amaara lolli dhufee jedhe nama miliyoona 3.4 qotu buqqee jedhaniitiin taakkalaan sigalee taakkalaan ijoollee ganda naannoo Shawaa jedheetiin guuree qabeenya lafa adda addaa kenneefii jedhe Oromoo qoodee jedhe jechuudha yeroo aangoo kantiibaarra ture jechuudha of course Adaanech kan naannoo Arsii keessatti dhalatte ko ofii Arsii representative goote jettu ko ofii ammoo the enemy of ummata Arsii kan taate ummata Arsii qofa ta'e ummata Oromoodhaaf kan taate achirra ka jirtu abbaa manaa isii Amaara isiin ammoo achi jirtuu fi maqaa Arsii godhatteetis akka miidhamiinsa Arsii irratti kan uumam kan goote jette warroota akkanaa kan warroota akka Taakkala warroota akka Adaanech kanneen dhiifama maqaa yaameen jedha maaf maqaa yaameen jedha because ummanni kun galaafii hin jiru kalee waan gaarii godhan itti fakkaata yes hanga ta'ellee ta'u ganda ofiitiif Taakkalaa waa godhee jira garuu ganda ofiitiif waa godhuun sun Oromoo walitti diree jira Oromoon Harargee yonnaa hiriira Finfinneef jedhaa jiru Finfinneerraa lafa fudhateetti miti in fact ijoolleen Tuulamaa ka Finfinneerraa buqqifaman Arsiidhaaf Harargee keessa jiran Arsiidhaaf Harargee keessatti jireenya jiraan ummata Oromooti kunneen garuu Taakkalaan yennaa akkasitti lafa qoodee jedhu yennaa akkasitti business warra garee Taakkalaaftii fi garee eenyu kan jalaa badee jedha Adaanech garee lamatu jira OPDO keessa ka ijaaramaniitti jedhani wanti kanneen kaasaa jiru anyway akkareetti akkuma feetu ijaaramtee mee amma yeroo kana keessatti prime minister aangoo malee godhu kennee jira even yoo jiraatellee in fact akka Oromootitti hedduun gammadee jira otoo hundi aangoo hundi warra Amaaraatiif kennatte that is legitimate maybe afaan Ingiliffaatiin dubbadhee jira akka addunyaa dhageetu it makes absolutely sense akka yaada kiyyatti aangoon amma Itoophiyaa keessa jirtu kunneen hundu Amaaraan mala ergamtoonni akka kunneen Shamallees kunneen warra nu nyaachisaa jiru warra qabsoo Oromoo irratti danqaa guddaa ta'e waan ta'eef isin achi deema warri dhuguma aangoo kan uumfatee harkaa qabu aangoo haa fudhatee jedhu isin ammoo Oromoonni gadaftanii of gaafachuu qabdan lakkoofsaan ummanni argee qofa miliyoona 15 ummanni argee qofa miliyoona 15 baay'in extremely kara thousand kun extremely populate warra ta'e garuu addunyaan qofa isin qabdu miidiyaan qofa isin qabdu du'a keessa jiraachuu keessa namni beeku tokko hin jiru lafa keessa hatuu fi qabeenya keessa hatuu hin dhufan isin ammoo qabsoo kan harka marattaniitiin ilmaan ganda tokko warri obbo jennuuni ka ummata Oromootiif du'aa jiru kun ati harka maratteetiin si haa bilisoomsuu barbaadda or ammoo teeteetiin gaafa bilisummaan dhufte aangoo qoodamuuf dhufte jetta akkasitti hin dalagu waa hedduu as keessatti hin kaasee jedhe baay'inni keenya hagana aktiivii irratti hangam hirmaataa jirra community keenya bira hangam dhaqaa jirra miidiyaan keenya hagam tulaalamaa jira milaala
كسبب براك أشرك إلى لاجرو أكنتي وان تقول because كدينا كان أفرت في ديجر نورمولا أفرت ترسيسي جد إنه حتى اللي كأفر وفي إيرسو دم إنه ميديا مارو جفتني جتني ما نسيجلي أشكيس كجيران ورمكا كانت تجرا ورمكا أمة أدي في بيت بيجي كانت نمني أبان وكي هات أدي هاتي ولا كان براتش يوتا إيه جولين سو كلام minority دي أمتين بيكتني متى 1% drop يو كبعته جتة it is considered black guracha dama dini guracha اللي دي دم اللي شنتم اللي سكيس جرات guracha لا كم تجرته أمني أورمو رات اللي هرك جودان سيجلي درابي سني برايو جرات جت سني برات أفلاك كهجرة سني جراسي سلاك كهجرة because أمة أورمو تأوني بعد فكينا ما تسنيف وروني قدفتني وروني جرات قدفتني ركو سن إمبايرا كل سميت مال قرآن جرتان بيه كنا كيستي population إثيوبيا أمريكا كنا كيستي كم إبتر باف وي أولي أتمنى كم إبتر باف أنت مع أولي أتمنى سان كيسا ولا كان أمة أورموت هيري ريو بانو هنقم تقب أهجر تويتر يوغون هنقم تترماتا جرتان أوف قافت شو قمنا yes that جرت I understand because وان كنا قرآن وقابها قالوا كنا مو كرمات gara kaani namoo jijjiirama dhufu kana already hanqata illee to arganni gonfanni irra jirra ayyaan irreecha akkataatti irreeffame gaaf tokko dubbadheen ture addunyaa oromoon persantii 60 jettu kana argaa jirti garuu kan nu miidhaa jiru warra kana diinni kun warra kana amaara warra jedhamu immoo hin jiru akkasitti ilaalle warra amaara jedhee fudhatee deemu fantastic baay'ee jaaladhee jira ani warra wajjin dalagee jira warra ani dalagne warra ji warra nafxinyaa ka afaan ani Itoophiyaa jedhu sanniin diinni hama warra sanniin qofa maqaa biraa qabaa fi sigalee warroota akka maqoota ta'e oromoota amma maqaa oromoota afaan oromoo dubbattee oromoo miitu maqaa biraa qabaa fi garuu maqaa sana asirratti dubbachuun barbaanne kaleelli ka dubbadhe dhaabbilee amma duratti xiqqoo VO xiqqoo ka dubbadhe VOA laaltanii dhaabbilee adda addaa laaltanii UN keessa laaltanii oromoo baay'inaan persantii 60 fakkeenyaaf Tigiree kalee ka dubbadhee jedhe persantii 6 achi keessa ka jiran persantii 30 NGO UN keessa ka jiran nafxanyoonni ammoo persantii 50 oltu achi keessa jira waan isin ajaa'ibsiisu oromoon balbala eedduudha suniyyuu carraa yoo argatee jedhe balbala eeddu malee waan xiqqoo fakkaa kaasanii jiran so ummanni opidiyoo yeroo kana qarqaartan sirna kana akka turuuf ijoolleen teenna ka duutu garaa akkasii nyaattu maal arganneetiin because naannoo amaaratti raadikaal amaarummaa kiyya jaaladha jedhanii ka hidhanii ajjeesan hin jiru naannoo somaalitti hin jiru naannoo sidaamatti hin jiru naannoo Tigiree of course hin jiru naannoo oromoo qofa keessatti oromoo shan jedhaniitiin adeemsanii jiran naannoo oromoo keessatti qofa keessatti warri politikaa namni 50 manadhaa keessa jira oromoo qofa ta'uu isaatiif jawaadha manadhaa keessa jira so opidiyoo PP calculation kamiini ummata oromoof dhaabbachaa jirtanii jettan sirna kana bira kan dhaabbatanii in what calculation I mean miyoof gaafadhaa jedha warroonni natti eekamtaniitiini akkamitti shaneen mushaatama kalee jettee Tigiree wajjin ka dhaabnee fi otoo lolli kun hin bu'in ka dhaabne marii ka dinnee fi OLF malee jedhanii jette isii ka jechuu barbaadde ka jettellee actually ka jechuu barbaadde otoo hin ta'in hariiroon OLF fi hariiroon TPLF long time dha warri kun waliin jira amma publicii bahanii dhufanii jette qabsoo kalee irratti warri kun waliin jira I don't know suni sirna justice yoo dhufu ka itti gaafataman ta'a yoo ABO warra kana wajjin dalagee yoo ABO'n sirna waggaa 30 irratti uummanni keenya itti du'aa bahee kan ture leadership itti gaafatamuu qaba ammatti garuu opinion amma keessa jirtan uummanni isin shanee jettanii ajjeesaa jirtan naannoo amaaraa keessatti shanee jettee amaaraa ajjeesaa jirtu ni jira ka uummata isaa ta'e jechuu kiyya kan jibbamee kan TPLF waggaa 30 fi ABO jettee nama keenya dhaabaate nama keenya ajjeesaa baate mee akkuma isin jettetti iyyuu because intalon tuni kalee TPLF wajjin argamtu turte sababni xiqqootanii agartanii walitti fidanii aangorra kahaniitiin akka atiin dubbanne si galee bar isin amaaraa miti bar isin saba xiqqoo keessaa dhufte bar Itoophiyaa maraaf yaadde jarri Itoophiyaa maraaf yaadanii jedhan ati ammoo narrow minded
Oromoo dubbattee jette xiqqaadha. That is systematic achi keessa ka jira qaban jechuudha. So kanaafiyyuu yeroo kana keessatti eega olaantummaan Oromoo ka jiraatu taate maaliif namni keenya daa'imman teenya waggaa 12tti naannoo Amaaraa dhedhuuti. Maal eega Oromoo kan dubbatan maaliif hidhamtoonni teenya yeroo kana keessatti ru'iin jira. This is facts. Ru'iin jira maaf line ta'a. Maaf gadi hin dhiifamne. Sirna jigaa jiru kana keessatti Oromoon maaf manidhaa keessatti because Somaaliyaa akkasitti hidhamte argaa hin jirru. Martinuu karoorrisuu fi isin bituuf akka ilaalcha kiyyatti Oromoonni sirna wadda Tigree wajjis ta'e Amaaraa wajji dalagu kuni ofiif dhaabbachuu waan hin dandeenyee fi Amaaraa jala deemtanii jettan. Maaliif ana akka nam tokkotti Oromoon baay'inni isaa isinitti mee jira akka ilaalcha kiyyatti uummata cituu danda'u miti. Kana jechuun ammoo Itoophiyaan akka jirtu kan itti fufuu qabdi absolutely not because Itoophiyaan ka uumamteef ka turtee fi Oromoo distraction irratti jijjiiramni akka transitionally roadmap irratti baasne irratti hopefully yeroo gabaabaa keessatti ni argattu baasne irratti sirni jiru saffisaan hanga diplomacy UN office qabatee kunniin tokko laalameetiin haqqamuu qabu because warroonni sirna kana keessa turan waggaa 30 Tigreen aangoorra turte. Sirni kalee diriiree sirna Haayile Sillaasee jalatti diriiree sun hadha deebi'ee nyaataa jira. Naannoon Amaaraa akka jarri Oromoo ittiin miidhuuf ijaarte hadha jalaaf kana godhee jira. Kanaafiyyuu jijjiirama dhufu keessatti hatattamaan Oromoon gaaffiin isaa deebi'uu qaba. Gaaffiin isaa akka achirratti deebi'u gaaffii sanoo anatti si beekaa miti. Ummataaf dhiyaatee jira. As teennee ammoo roorrisuu waan hin goone oli kijibuu miti. Amma PDO'n injifannee Tigree Abiyyi maal jedha akka daaraa goonee jedhe hadha daaraa santu ka'ee jedhe kijibni wata akka bishaan hin kaasu jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kan uummata keenyaaf garaa isin gubate hin beektan. Gariin ammoo numa diikuuf numa keessa taa'ee dalagaan isaa numa shakkisiisu wal shakkisiisu ofii isaatii waan dalagu nama waa dalagu ammoo afoo dhaabbatuuf dhufee jira. Kanaafiyyuu isin of laaluu qabdanii jechuu barbaadeetiin. Kanumarratti kan inni jedhee isin dhaabee jiru. Riippoortii Yaman tokko baasnee jirra. Namni baay'een ka sheer godhata argaa waan hin jirree fi adoonnu kan poosti godhee hin beeku garuu ollaa irratti poost ta'ee jira. Kara peejii 8 natti fakkaate siriidha. Isa siriis tokkoffaa lamaffaa ilba hedduutu bahaa jechuudha. Kan namoota adda addaa keezii godhaa jirru. Warroonni kalee daawwattanii naqunnamtanillee waa'ee kan irratti waan fidnee harkaa qabnu tokko hin jiru. Indo gongorinaan misleading informations ni kennuun barbaadu. Garuu information suni waa'ee keessan akka dhageetti argatuuf dhaabbilee adda addaa including akkuma dura kalee jedhee UN dhaabbilee adda addaa UN OCHA, Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch kanaan kaachira dalagorate iddoo ji'oottan 7 irratti gaafataa turre. Special case focus goone Yamanii fi Walloratti ji'oottan 7 dabre gammaachirraa jalqabeetiin dalagaa turre jechuu barbaadetti. Kanaafiyyuu tokko torbaan kan otoo hin ta'in torbaan itti aanu keessatti reportii interview nama godhee data ka funaanee akkamitti baqataan uummanni Oromoo Yaman keessatti akka garbatti ilaalamaa. In fact even warrummaan UN keessa dalagaa bahee ture Oromoon akkamitti akka human trafficking garbaa fi meeshatti akkamitti akka ilaalamaa jiru. Laala otoo Oromoon biyya qabaatee jedhee silaa akka garbatti ilaalamu. Otoo Oromoon mootummaa qabaatee jedhee mootummaa kana keessa ammoo warroon mootummaa kana keessa jirtan sirsa kanaaf ergamtanii kalee abaa'oo keessa qatoottan hadda as keessa teettanii kala labdanii uummanni Oromoo Saawudii keessatti akkasitti rakkatu Yemen keessatti bineensaa gaditti ilaalamee hin jedhu. So kanaafiyyuu wanni isin jechuu barbaade kan Yemen irratti riippoortii san dubbisaa riippoortii san itti fayyadamaa jira. Wannummaan dhaaba akka dhaabatti isin godhaa jiru guddaan tokkoyyuu wanna akkanaa kana because kophaa keessan godhuun extremely difficultyidha. Akka dhaabatti godhaa jirra jechuu barbaadeetiin. I think may wanna bira kaafee kanneen qabxii keessa ilaalaa jira. Just baay'een hin jiru. Miidiyaa dhibbaa oltu Itoophiyaa keessa jira. Miidiyaan tokko Oromoof dubbatu hin jiru. Warri OPDO sirna kana keessa jirtanii sirna kana akka maaliif akka haa turu itti jaalattan ani hin agarre. Because naannoo Amaaraa keessatti namni 50 yeroo tokko du'ee jedhee
miidiyaan 50 dhibban kun ka'ee dhaabbatee jira oromoo keessatti 50 toon ta'in kun 50 too du'e miidiyaan kun hin dubbatu soo sirna kamtu isiniif ta'e akka dubbattan of deebitanii haalaaltanii haa yaaddanii barbaadeetiin ani kan irratti maaltu nuuf ta'ee jira warra biyya alaa jirtan ammoo fakkeenyaaf amaanee badhaasoo koongiressii fiigaa jirti akkamitti akka qarqaaruu qabdanii ijaaramuu qabna warra ijaarame kan akkamitti jala dhaabbattanii akkamitti faana hirtaniitiin beekumsa keessanii qarqaartanii jettan because teenee toon ilaaltanii akka mammaa si galee gaafa juushiif dhufan ani juushii miti hin dubbannee jedhe gaafa agas muslimaaf dhufan ani muslimaa miti hin dubbannee jedhe gaafa naaf dhufan ammoo namni naaf dubbatu namni hin jiru dhumatee jira jedha kanaaf ijoo akka akkas hin taane oromoonni ka biippi keessa jirtan sirna kufe kana keessatti ammallee ka deemaa jirtan akka yaada kiyyatti mootummaan ammatti akka aangoora jiru Amaaraa which is fantastic I'm glad to tolte akka jiruun daanichi warri maqaa oromoo himatu because akka bu'aan uummata oromoolee bu'aan qabdanii bu'aallee qabaachuu hin dandeettanii uumama keessanii DNA keessan keessatti jibbiinsa oromoo waan qabdaniif maqaa naannoo itti dhalatanii san himachuu yoo hin qabdanii justicein sirna dhufu kana irratti justicein tokko shakkii tokko malee dhufa warroon miidhame kana irratti we gonna ensure and that is what we're doing san kan barsiisaa turre san kan godhaa jirru kanaafiyyuu warroon biyya alaa jirtanii maal godhaa jira jedhaa of gaafadha video kana I appreciate warra ilaalaa jirtanii warra share godhaa jirtanii garuu hawwiin kiyya waan tokko dhageettanii akti haa gootanii barbaanne jenna akti godha warroota opinion sirna kan gargaaraa jira itti dubbadha opinion yeroo sirna jufu kana keessatti hidhamtoota na hidhaa baasa hidhamtoota ummanni keenya halkanii guyyaa gara akkoo dhabee jedhu eeguu qabdanii haala mijjeessuu fi qabdanii eega ajjeessanii borboo miti no we gonna make sure justice in dhufee jira no matter what qabsoon oromoo eenyuu iftuu badeebuu hin dandeettu qabsoon oromoo as geettee jirti fuuldura qofa ceetee jirti ummanni oromoo baratee jira ummanni sabaaf sablammii keessa jirullee baay'ina uummata oromoo haqa isaa dabe argee jira kanaaf nutti ergata kanaaf somaalee nutti ergate kanaaf sidaamni hadhin jaalatte nutti ergate kanaaf tigreen beekteetiin yeroon keessanii jedhaa jirti ofii faangotti dhufna jedhaan jirtu hin dandeettullee takalee sun darbee jiru karakkoon nuti ta'ee nu afuu dhaabbataa jiru isini dhalattoonni ganda keenyatti dhalattanii jibbiinsa ganda keenya jibbiinsa oromummaa ka qabdan isini ka oromoo irratti ta'ee jira so warroota akkanaa akka itti dhiyaattanii akka yaada kiyyaa yeroon darbee jira warra woboo wajjin dubbadha warra woboo itti yeroon keessan darbee jira they are the future you are the past namoonni gariin ammoo gandummaa si galee ifi woboo keessa illee yoo jiraate si galee gandummaadhaan ana malee situ dubbataa yoo ka jiraatu taate sun yaada dadhabaadha hin dubbannee jenna koffanni si ofaafannisee jedhu wata akka nu godhuu hin danda'u as dhiisi biyyatti yoo galu wata akka nu godhuu hin danda'u ru'iin ammoo lamaan biti takkitteedha nuti oromooni kan qabsaa'aa jirruu fi sirna dikteetaraa kan naafxanyaa dhalattuu naafxanyaa irraa buusneetiin sirna dikteetaraa oromoo irra baasuuf miti qabsoo kanallee ammoo itti deebi'uuf miti qabsoo kan itti dadhabnee jira jenereeshinii dhufu ijoolleen teenya talafaa dhufaa jirtu taadha umrii dargaggummaa keessa jirtu 15 keessa jirtu sunniin akka yaadni jiraa baay'ee qabsoo kan dhiisuu barbaanneeti kanaafuu ana malee beekaan hin jiru ana jala duuba hiriira sun ilaalcha dogongoraati baay'ee dubbannee jira oromoon amma yeroo kana irratti waliin dalaguu qaba waliin dalaguu ammoo fedhii qabna hawwii qabna waliin haa dalagu ummata oromoo ammoo injoorsina miidiyaan oromoo ammoo dhugaa jijjiirtu gaggaafachuu qabda maalii fi ebaluuf ebalu waliin hin dalagne ebaluuf ebalu walitti waamee dadhabne jedha ummatatti hima dhoksuu dhiisa walirra kakkabuu dhiisa miidiyaan ammoo miidiyaan gariin si galee paartiin oromoo lamaan gahaa inoo kanaafiyyuu sinfinnu isa finna ka jedhu dalagaa keetii miti bakka ummanni oromoo hiriirratti bahutti bakka ummanni oromoo dalagaa jiru keessatti itti dubba dalagaan kan kee pilaatfoormiidha achi ol dabarsanii of laaluun dogongora akka advokasiitti wanti godhaa jirru uummata oromoo sagalee oromoo uummata oromoo fi eenyutu dalagaa jiraa dubbataa jira jijjiirama dhufu kana irratti eenyu sagalee argatu dubbataa jira uummata oromoo bakka argatan kana jechuun ammoo uummata oromoo bakka bu'eetii ana qofa dubbatachuu noo akkasii miti warroonni akkasii yaaddan hin ta'u warroonni ana malee jettan hin ta'u warroonni asii akka hin dalagne akka nama hin dalagne illee ofofoo nama afoo dhaabbattanii jaalaa jirtan kunillee of otoo gabaabsinee bareeda ofoo xiqqeessinee bareeda hiriirri qophaa'utti jira akkan dhagahetti
kanaaf ammoo hundi keessanuu itti hirmaachuu qabdanii hiriirsa irratti waa hedduu godhuu dandeenya. Achi teennee telefoona bilbiluu dandeenya. Achi teennee Twitter kaampeenii gochuu dandeenya. Achi teennee xalayaa erguu dandeenya. Waa hedduutu godhamuu danda'ama. Marti nu qollolaa jiru si bituuf si galee sagaagaltuudha. Opinion ni galee hadha abbaan manaa isii kana boro abbaan manaa isii ofii isheetti dhaabbachuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu uummata ofiin dhaabbatu farra akka farraatti ilaalte jetti. Kanaaf otoo opinion Oromoof ka yaaddu taate hadha keenya keessatti baqataan keenya baqataan Sudaan deeme akka namatti tajaajilamee jedha. Oromoon ammoo Oromoo otoo ummanni Oromoo ummanni Boorana keenya keessa jiru ummanni Oromoo akka gadaantumatti ilaalama. Maaliif because sirni itti ijaarame kun sirni Itoophiyaan itti ijaaramte kun Oromoo balleessuudhaan Oromoo farra qorachuudhaan ijaarteetti. Sirna kana keessatti ammoo nutu harka qaba. Oromoon harka 60 lafti sillee harka 60 ole. That's at minimum isini jedha. I don't know ganamaan ka'ee yaadda kana isinitti dubbadhee jedhee waa tokko bu'aa isini buusee ilaalcha understanding haa qabaannu xiinxala haa laallu cadhisneetuma akkuma girrisaa jalansan wal faan deemuu qofa otoo hin ta'ini gadi deebineetiin okay eenyutu maal godhaa jira. Maaliif lollaa jirra maaliif duunaa jirra gaafiin kenna maalidha. Roadmap amma WSG baasni kana baay'inni keessan gariin argattanii jirtanii gariin arganne yeroo gabaabaa keessatti har'as ta'e borsaatee ni argattan dubbiteen xiqqeeku qabdan dookimentii kan haa ta'u ka barbaannu dookimentii uummata Oromoo hunda haa ta'u barbaanne jenna. Because dhaabbileen martinuu agartee jirti. Bareeda jettee jirtillee waan fete keessan dubbattee suni dhimma kennaa miti. Bareeda jettee dubbattee jirti. Eenyu bareeda illee waan jubbanne nuti tokko gabbaruuf miti. Siigalee akka waaqatti warra nu gabbaraa jedhu hin jira hin beekna sin beekna. Malee ka jettan hin beekna. Siigalee akkasii fi miti ka deenu. Uummata Oromoof waan ta'a jennee dalagni itti amannee itti gadhiisna. Dogongora qaba. Kanaafi komantii keessan fudhanna. Kanaafi ji'a lamaan dabre almost ji'a tokkoof walakkaa komantii fudhataa turre. Bareechisaa turre because samiirraa gadi hin buune. Quraanis Baayibiliinis taate bareechifamanii as gahaniitiin hadda Constitution America waggaa 200 duuba bareeda ta'e irra dalagee jira. So that's what we want to create uummata Oromootiif jechuudha. Uummanni Oromoo qabsoo kana keessatti bara marayyuu qabsoon Oromoo akka qabsoo biiznesaati. Garii ittiin beekamee jedha garii namuu ru'ii isaa itti dhabeetiin jiruu dhabeetiin homelessii ta'e. In fact homelessii illee ta'ee beektan jiraatu. Bineensa agariitti jiraatee jira uummanni Oromoo. Bineensa agariitti Yaman keessatti slave akkasitti ilaalamee jira. Uummanni hangas baa'atee jiru. Uummanni ofii Oromoodhaan gorraf hin jedhu ka akka Adaanach ka akka Abiyyi kunniini warri gandaa ka akka Taakalaa kunniin ammoo otoo akkan uummanni kun aangoora nuti jira jedhu mootummaa addunyaatti waan isin ajaa'ibsiisu akkatti addunyaan akkamiin nu dubbatte nuti Oromoodha warri kun warra raadikaalii jedhee dubbatu kana keessa waan jirruufi kana keessaa bahuuf xaaraa jirra. Warroonni dhaabbilee adda addaa keessa jirtan namni martinuu Oromoon qeequu qaba. Oromoon dubbatuu qaba. Dhaabni keenya yeroo kana keessatti sagalee ol ka'ee dubbatuu qaba. Maali dhaaba jechuun beektaa kanaaf nam tokko qofa irratti rarra'u siistematu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama dhukkubee yoo jedhee barreessuu xalaa hin dhiisu ollaan ka dalagu nama biraati. Dubbisuu hin dhiisnu mariirra taa'uun oolu. Kanaafuu dhaabbileen keenyallee yeroo kana keessatti critical moment kana keessatti leadership step up ta'ee dubbatuu qaba. Yoon dubbatamne immoo maali gaafa bilisoomne qofa aangoo qoodachuuf dhufa. Gaafa bilisoomne qofa aangoo naa kennan no now is the time. Yeroo hidhamtoon uummanni Oromoo akka jatti ilaaluu jiru kun ru'iin jira konsernii keessa jiru kana keessatti yoo kan dubbanne gaafa kam dubbatee jira. Yoo waamicha kan goone yoo hiriira kan dubbanne yoo dubbatee jira. So qeeqa godhuu qabnaan jedha. No folchaa isinitti dheeressee jedhee galatooma.